uumamaa. Waaqayyoo jalqabatti bantiiwwan waaqaaf lafaa uume. Lafti bifan qabu onaas ture. Callabboo gadi fagoo irra dukkanatu ture. Hafuurri Waaqayyoos bishaan irra in sosocho'aa ture. Waaqayyoo ifni haa ta'u jedhe. Ifnis hin ta'e. Waaqayyoo ifichi gaarii akka ta'e hin arge. Ifichas dukkanichatti gargar hin baase. Waaqayyoo ificha guyyaa, dukkanichas halkan jedhee hin moggaase. Galgallis ta'e ganamnis ta'e guyyaa tokkoffaadha. Waaqayyoo bishaan keessatti bantiin akka waciitii gombifame tokko haa ta'u. Innis bishaan isa ol hafeef isa gad hafe gargar haa baasu jedhe. Waaqayyoo bantii akka waciitii kana itti godhe. Bishaan bantii kanaa gad jiru bishaan bantii kanaa ol jirutti gargar hin baase. Akkasumas in ta'e. Waaqayyoo bantii sana Waaqa jedhee hin moggaase. Galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa lammaffaadha. Waaqayyoo bishaanonni bantii Waaqaa kanaa gad jiran iddoo tokkotti walitti haa qabaman. Lafti inni bishaan irra hin ciifne haa mul'atu jedhe. Akkasumas hin ta'e. Waaqayyoo iddoo bishaan irra hin ciifne sanaa lafa, bishaanota walitti qabaman sana immoo galaana jedhee hin moggaase. Kunis gaarii akka ta'e hin arge. Amma immoo Waaqayyoo lafti biqilaa haa baasu. Dhaabaan akka qomoo isaatti sanyii godhatu, mukeettiin ija kennanii ija isaanii immoo sanyii of keessaa qaban adduma addaan akka qomoo isaaniitti lafarratti haa argaman jedhe. Innis akkasuma hin ta'e. Lafti biqila dhaabaa sanyii godhatu akka qomoo qomoo isaatti, mukeettii ija kennanii ija isaanii immoo sanyii of keessaa qaban adduma addaan akka qomoo qomoo isaaniitti hin baase. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyoon arge. Galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa sadaffaadha. Akkasumas Waaqayyoo guyyaaf halkan gargar baasuuf bantii Waaqaatti ibsoonni haa jiraatan. Isaan milikkitoota buusaan waggaa, guyyoonni, waggoonnis ittiin beekaman haa ta'an. Isaan ibsoota bantii Waaqaatti lafarratti ifa kennan haa ta'an jedhe. Innis akkasuma hin ta'e. Waaqayyoo ibsoota gurguddoota lama tolche. Inni caalu guyyaa, inni isa irra xinnaatu immoo halkan aboo akka argatan godhe. Urjootas hin tolche. Waaqayyoo akka isaan lafarratti ibsaniif bantii Waaqaatti isaan hin kaa'e. Guyyaaf halkan aboo akka isaan qabaataniif, ifaaf dukkanas akka isaan gargar baasaniif inni achi isaan hin kaa'e. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyoon arge. Galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa afuraffaadha. Waaqayyoo bishaanonni tuuta lubbuu qabaatanii munyuuqaniin haa guutan. Simbirri allaattiinis bantii Waaqaa jala lafarra haa balali'an jedhe. Waaqayyo yommus bineensota gurguddaa warra akka jawwee galaanaa, uumama lubbuu qaban bishaan keessa munyuuqan hundumaa akka qomoo qomoo isaaniitti, warra baallee qabanis akka qomoo qomoo isaaniitti in uume. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyoon arge. Waaqayyo horaa baay'adhaa, bishaanota galaanaas guutaa, simbirroonni allaattonnis lafarratti haa baay'atan jedhee isaan hin eebbise. Galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa shanaffaadha. Ammas Waaqayyoo lafti waan lubbuu qabaatee jiraatu akka qomoo qomoo isaatti, horii qe'ee wanta munyuuqu, bineensa lafaas akka qomoo qomoo isaaniitti haa baasu jedhe. Innis akkasuma hin ta'e. Waaqayyoo bineensota lafaa akka qomoo qomoo isaaniitti, horii qe'ees akka qomoo qomoo isaaniitti, wanta lafarra munyuuqan hundumaas akka qomoo qomoo isaaniitti in uume. Kunis gaarii akka ta'e Waaqayyoon arge. Kana booddee Waaqayyoo kottaa akka bifa keenyaatti, akka fakkaattii keenyaattis nama hin uumnaa. Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraaf allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafaa hundumaa irratti, munyuuqaa lafa irra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan jedhe. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa Waaqayyootti isa uume. Dhiiraaf dubartii isaan uume. Waaqayyo isaaniin horaa
baay'adhaas lafa guutaa isas harka jala galfadhaa. Qurxummii galaanaa irratti, simbirroota qilleensa keessa balali'an irratti, uumama lafarra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa jedhee isaaniin eebbise. Yommus Waaqayyo, kunoo ani biqilaa sanyii godhatu isa irra lafa hundumaa irra jiru, muka ija godhatee sanyii isaas ija isaa keessaa qabu isiniif kenneera. Isaan nyaata isiniif haa ta'an. Bineensa lafa hundumaaf, simbira qilleensa keessaa balali'an hundumaaf, wanta lubbuu qabaatee jiraatuuf, lafa irra munyuuqu hundumaaf, biqila lalisaa hundumaa nyaataaf kenneeraaf jedhe. Innis akkasuman ta'e. Waaqayyo waanuma hojjete hundumaa in ilaale. Kunoo innis baay'ee gaarii ture. Galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa ja'affaadha. Seera uumamaa boqonnaa 2. Waaqaa isa hojjechaa ture raawwate. Guyyaa torbaffaattis Waaqayyo waan hojjechaa ture hundumaatti hin boqote. Waaqayyo waan uume hundumaa raawwatee guyyaa torbaffaatti waan boqoteef guyyaa torbaffaa sana in eebbise, in qulqulleesses. Seenaan uumamuu Waaqaaf lafaa akka kana ture. Yeroo Waaqayyo lafa bantiiwwan Waaqaas uume, namni laficha irratti hojii hojjetu waan hin turiiniif Waaqayyo Gooftaan ammallee bokkaan roobsifne. Huxxiin bakkeetti argamu lafa irra hin turre. Biqiltuun maasii keessaas hin biqille. Bishaan lafa keessaa ol ba'ee guutummaa irra lafaa in obaasa ture. Waaqayyo Gooftaan biyyoo lafaatti nama tolchee hafuura jireenya itti godhuu funyaan isaatti hin baafate. Akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'e. Yommus Waaqayyo Gooftaan biyya gara ba'a biiftuu keessaa Edenitti iddoo dhaabaa tokko hin dhaabe. Nama isa tolche sanas achi keessan kaa'e. Waaqayyo Gooftaan mukeetti ija namaa hawwatan garaa garaa, ija isaanis nyaataaf beessa ta'an lafa keessaa in biqilche. Mukti ija isaa nyaatanii jireenya namaaf kennu, mukti hamaaf gaarii ittiin beekanis iddoo dhaabaa sana walakkaa turan. Iddoo dhaabaa sana obaasuudhaaf Eden keessaa bishaan burqe. Bishaanichis achii ba'ee gargar hiramee laga afur ta'e. Maqaan isa duraa Fisihoon, innis guutummaa biyyaa Hawiilaa lafa warqeen jirutti naanna'ee yaa'a. Warqeen biyya sanaas ba'eessa. Hapheen urgaa'u sardooniiksis achii in argamu. Maqaan laga isa lammaffaas Gihoon, innis guutummaa biyya Kushitti naanna'ee yaa'a. Maqaan laga isa sadaffaas Xegroos, inni immoo fuullee mandara Asoor gara bahaa biiftuutiin yaa'a. Lagni inni afuraffaan immoo Efraaxis jedhama. Waaqayyo Gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabaa Eden sana akka tottolchuuf, akka eeguufis achi keessan kaa'e. Yommus Waaqayyo Gooftaan namicha abboomee, ija mukeettii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatta. Ija mukicha nyaatanii hamaaf gaarii ittiin beekan sana irraa garuu hin nyaatin. Gaafa isa irraa nyaatte garuu dhuguma hin duuta jedhe. Ergasii Waaqayyo Gooftaan, namichi kophaa isaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhe. Waaqayyo Gooftaan biyyoo irraa bineensa bakkee hundumaaf, warra qilleensa keessa balali'an hundumaafis bifa tolchee maal jedhee akkan isaan waamu ilaaluudhaaf gara namichaatti isaan fide. Wanti namichi uumama lubbuu qabaatee jirutti ittiin waame hundinuu immoo maqaa in ta'eef. Namichis horii qe'ee hundumaaf, warra qilleensa keessa balali'aniif, bineensa bakkee hundumaafis maqaa in baase. Namichaaf garuu kan akka isaatii kan isa gargaartu hin argamne. Waaqayyo Gooftaan namichi rafee akka of wallaalu godhe. Utuu namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon hin guute. Waaqayyo Gooftaan lafee cinaachaa isa namicha keessaa fuudhe sanarraa dubartii tolchee namichatti hin geesse. Namichis amma reefuu ta'e. Isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa, foon ishees foon korraa fuudhame. Isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee hawaamtu jedhe. Kanaafis dhiirri abbaa isaaf haadha isaa hin dhiisa, haadha manaasaattis
hin maxxana. Isaan lachanuus foon tokko hin ta'u. Namichiif haati manaa isaa qullaa isaanii turan. Lammanuun isaanii garuu waliin saalfatan.